Jechuun itti muujoolle mooyoo guddate abaru akka wayya. Namni guddi baranaa sukkoo akkaafi garan qabu qillee taammiidha dhiifamallee naa godhaa malee akkoo. Ati amma naa rabsaa jirta. Maala neessa. Isinitti baasee barana waxxaatiin barbaannu jaartii malee jettan. Jaartiin muuxannoo qabdii jedhu namoonni baay'een maali wantichi? Amma osoo sitti beesiin galu yoo argattee jaartii fuudhitii ilaali. Amma ashaboo fi sukkaara oduun walitti si fidee akkamitti addaan baasta? Arrabaan. Sunis akkasuma. Rukute bakka eebbatu. Garee argitanii bicaadha. Sii garee laama jechuudha. Goobas mataatti fayyadamaa jirta dhugaa. Mataa qofaa mati kan magarsu mataan isaa argitanii yaada isin hubata sirriitti. Nama barate jechuun nama akkana. Naman taate dhugaa. Ameen. Ameen kolfeeti ምን አለብህ? Sijamaraan nama hareeda baay'ee qabuun barbaadaati. Hareenni teetuu firee lama dhaan taatu. Maal argatteeti kana? Hin qaameen nu ga'a. Argatteeti kana? Anuu isin hin barbaadu malee dhiifama naa godhaa malee. Ani koo daa'ima keessaniiti malee akkoo. Daa'ima kooti. Eeyyeen. Maaliif dhuftaree? Ana barbaacha dhufte hin qaana yeroo maamoti namni sin dhaga'u dhugaa sin dhaga'u waan namaan dhaga'in ati waan barbaadde. Gorsa keessan fudhachuuf ika akka hoti jarraa gorsa fudhata. Maala yoo gorsuun agarte ani yoon gorsuun agarte. Kunoo dandami jetteem arrabaan. Yoo sirbu yoo ragadu. Arrabaan dandami jetteem kunoo. Gorsa miti kun. Inni akkasii galuuf malee gorsa osoo hin ta'in barumsa. Explanation si galu. Hulli keessan garuun bareeda. Hulli keessan hin bareeda. Muuxannoo keessan sheernuu godhame gaafa qoyati manni kiraa suusitti tole. Maal jettu? In qorramoo inawa. Raasii baay'ee jira. Antuuta meeqa seenaa mamma. Basmaan guddus antuunni hin jiru boos. Mana laattee antuunni hin nafamu sobi. Maali? Antuuta hojii jiraan namu? Yaa hin qorramotiira. Dubartiin hin jirre antuunni hin nafamu. Yoo na horeera. Ilaala. Hantuuta mana galee eessattan arge beekta? Baadiyyaa bakkee wayii deemee dhugaa waaqa. Bakka ati katamaa seente jechuudha siite. Ani duris katamuma. Natu baadiyyaa. Amma sooshaal miidiyaatti baasne malee. Akko hin jarjartu akka umrii keessan hin jirtanii waan qayyabattanii maalidha? Maali umrii lakkoofsa qofa be? Akka dhiifama naa godhaa malee isin jarjartuu jaartiiti dhiifama illee dhagahu. Yaa ta'u baganta'e. Jaartiin jarjartu immoo gaarii miti. Jarjarati soo barbaadde. Amma otoon isin argadde wannan isin godhu akko. Maallaqa oota. Adabbiin jedha. Adabi yoo argatte anis sin adaba. Nu adabsiisa amma ijoollee namicha kan. Nu adabsiisa nama 300 jira. Taaba soo gootanii kumaaniin adabna dhugaa. Taapha godhame. Waaqa anu osoo si argate mataa keetti kutaa kana qabeetan akka maraamartoo beekta. Maraamartoo ageecha beekta maraamartoo abbichuu. Dari dhuguma waan hunda jarjaru. Maraamartoon beeku gaa'e sadiin baay'isa ara taaphaa godhamu. Maraamartoon beeku. Gaa'is taap godhaatti. Sadiin baay'isa. Sadiin gaa'is giiftii wayii gad. Wayyoo. Eenyu bilbila bitee isinii kanneen? Hin bituwa.
Ani habtaami dhaan dubbadhu beeni gurraadha natti gurraa natti taa'ee kan malee takka dubbadhu malee qaba baran qabee. Annaa dargaggeessa isin ilaaluure. Marraa godhan ani sigmaadha bakki hin barbaadu dhiira. Sigmaa isaa jalan sammoo. Akkasumatti immoo ati akkana. No harkaanis akkas jedhu. Akkana fa'a. Akkas si galee. Hin barbaadanii ree isin amma kophaa jiraatu ture amma duutanitti namni silaa duunni keenya nafu. Lakki amma duuttis miti garuu. Amma muudiin kun jala darbu. Yeroo qabu hunduun beektu ati. Amma akkamirra jirtu garuu. Marraa goota akkuma nu argaa jirtu kana. Heeruu isiniin hin jenne. Sababa profaayila keessan immoo akkas jettanii. Isin istaayiliin beektanii faaradha. Narraa baradha. Dargaggeessi amma? Waaqa. Qomaa beekan. Narraa baradha. Jaarsi fandaaqoon galgala rafaa jedhan yeroo rafaa yeroon ka'a. Dogongorteerta ani waxxaati waan ta'eef dafeen rafne. Daftee raftu dafteen kaatu. Dafeen rafu dafeen ka'u. Gurbaa akkoo. Argitanii kabajaan na jeeqaa dhabee nam siniin gallesin isin jedhaa duubaan immoo itti fidaa jechuudha. Mudiin isaa siniin galu. Amma mee gaabii wayii uffadhaa mee akkoo dugda keessanitti isinitti qorra. Dhugaadha. Sai dugdatti eeyyee. Qorra iyyuu bannaan. Amma. Abidda kasala qabsiifadhaa toon miila gidduu godhadhaa. Ejjetta garte galamu. Namni guddi miilatti ufsiisee dheeni abidda. Ejjetta garte natti maali jechuun ollaatu maatii qabna ollaa qabna namoonni naannoo keenya jiru namni guguddi bidda jaalata miilatti ufsiisu jedheeni ani maal akka godhan hin beeku. Faayidaan isaa dhammaa sitti fakkaata. Akka ittiin qorrine kan miila isaanii. Miila gidduu eddabeeti. Ofii gati jettee naqaan achi ta'e anis argee beeka garuu godheen beekan akkas warri godhe haa godhu malee. Ati hin goone. Uguma uwedha micaatu fide yaada kana gaayis. Ani dubbanne bee. Ani natti kabbadde taakko. Indee maaliif puushin goone? Hidabbiral. Maaf taaptaapin gootanii gaayis dhiisnuu geemii kana. Nama 200 fi meeqatu jira garuu. Ana bira nama 130tu jira maal taatanii taaptaap godhaame? Taaptaap godhaa hin adabna gaayis. Akka kaatee nuu dhiichistu goona kottaa hundi keessan taaptaap godha. Akka dhiichistu quccima diggii hojjetti akkoon quccima diggii. Abee gudiisi godhee oole basmaa quddus waaqayyo isin baase basmaa. Otoo lafatti kufee kaameraan ol garagaree basmaa quddus gaayis lamaan baay'isa taaptaap godha hundi keessan. Taaptaap godha hundi keessan taaptaap godha gaayis. Taap godha gaayis eeyyee. Ani ni jedhu kana sin godha ani bineensa kan. Nama 100tu jira miti maal taataniiti. Akkoo. Maal dhugdu galgala. Waanuma argame ka. Dhugaa. Mee nagaa abbasi bannaatee nagaa abbasi dhugaa gaafa. Isin jaartiidha miti maal akkana taatu. Nagaa abbatiin jedhee bee. Maaloo. Gaabbatamuu hin danda'u jaartiin hin dhugdu siin jedhame. Maal dhugda? Macheem laslaasaa siin hin jedhu. Mirindaa gaafa si dhukkube mirindaa qabeen dhufa Haayilaandii. Hin barbaadu. Achumatti nan dhukkuba waan haayisoo. Ara gaayis taaptaap godha.
Taaptaap godhaame. Amma achuma irra jirta nama dhukkubee fi burtukaanaaf muuzii miriindaa baattee deemu. Inna isa sii fida malee ati jaartiin waggaa 75 maal barbaaddu na bira. Guys yeroo tokko Shimoonee yeroo tokko guys abaaboo lama yeroo tokko Shimoonee hasir bitu kaate ara basma richoo ko galatu nama bira. Uy amsa. Galatoomi. Ara guys yeroo tokko na muusa please. Oli. Yeroo tokko na muusa. Gurbaa. Yeroo tokko. Furdattee gurbaa iddirii sana kam goote iddirii Mikaayilaa seenee Dubaay dhufe. Galatoomi. Ija dura na deemta yeroo isa yaadatu iddirii Mikaayilaa seenee Dubaay dhufe. Galatoomi. Guys lamaan baay'ata amma. Lamaan baay'ata guys. Lamaan baay'ata taap godha warri giftii qabdan guys. Iddi guys dhufuuf deeman bal. Oh my god guys dhuga. Galatoomi. Maanni fooloon si deebisa deemu fooloon akka namni si deebisne gootetta. Ani hoo? Nara lakkii. Indi? Sadaqan giftaroonni koo qoy amma maala sheer godha waan biraa gochuun danda'u. Galatoomi. Ani koo yeroo tokko toommoo eekoo maalin jedha teessu algaarra beeti algaarraa kufiinsi hin jedhama adabbi tokko fa'aa algaarra baatee dugdaan algaarra. Saara duddina caba. Ani hira maalan barbaadare anis akka iddoo nu gadhiistuuf. Akka ani fiiduma akka barbaaddi beeksisa bee. Gaggarafachuun deemta. Olitti. Shuu gara olii. Shuu gara olii akka deemtu. Ijoollee bori'oon kufee cabee hin gaabbisanii dhugaa. Mallis maqaa kee kana dirqamii jalqaba. Ola sansalleessi akka kuftuun godhamu gada.